Hawwiin jaartinsa idoo afuraffaa moo sadaffaanii saapiraayizii Sa'idoof qopheessite. Egaa Sa'idoon saapiraayizii ati naaf qopheessite kuni maalinni jedhee dhufee isiin viidiyoo waraabdee saayyaa kiyyaa maqaan isaa Sa'idoo saayyaa kiyyattee akkuma eenyu jaartii isaa ta'a sadaffaa fuudhee dhiise san. Beezaa moo maali maqaan isii? Beezaadha na fakkaate. Beezaa santu saayyaa jetti. Saayyaa kiyya jetti. Hawwiin tun illee jechuudha. Hawwiin tun tan amma haarawaa fuudhee jechuudha. Saapiraayizii suuraa Sumayyaatii fi suuraa isii wal bira qabdee laaltee waa baay'ee dubbattellee. Viidiyoo kan ittiin wal faana hanga xumuraa haasofnu ta'a jechuudha. Jaartiin Sa'idoo sadaffaa tuni jechuudha. Afuraffaadha na fakkaate tuni. Saayyaa kiyya saapiraayizii sii qopheessee jira. Saapiraayizii addaa warqiidha. Waan nyaatanii, waan dhuganii, waan uffatanii kaanii maarree jedhaan inni lakki waan tolfamu maqaa isaa xiqqoo na himi ni beekaa jedhaani. Laala warqee mana guutee maalirraa gootaa? Nyaanni mana guutee maalirraa gootaa? Saapiraayizii wanni hundi guutee jira. Kuni saapiraayizii addaati kan siif qopheessee jetteetiniin viidiyoo waraabdee. Saapiraayizii qopheessitee abbaa manaa isiitti argisiisuuf qophooftee jechuudha. Hawwiin jechuudha jaartiin afuraffaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan jirtu my family kan amantaa birallee shamaa harka fuunee kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa kutaa ganda amantaa osoo hin jennu hundumti keessanuu kan jalqabarraa gammana hordoftanii maatii naa taatanii na jajjabeessitan hedduu tokko naaf galatooma. Ammallee naaf jiraadha. Yaada muraada isiniif rabbi haa guutu isiniin jedha. Viidiyoo kiyya isinitti tole laayikii sheerii godhaa koomentii yaada keessan barreessaa. Kan haroo dhuftan immoo ahlan wasahlan marhaba fiikum. Baga nagaan dhuftanii ani haa dhufu viidiyoon kiyya isinitti tole. Seenaa viidiyoo daawwachuun subscribe like share godhaa yaada keessan koomentii barreessaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kan har'aa kan an qabadhee dhufe waa'ee Sa'idootii fi haadha manaa isaa Hawwii jaartii afuraffaa kan amma askaluu kana fuudhe jechuudha. Akkuma beekamu Sa'idoon yeroo Yamaniin deeme sanitti yoo duraan intala Arabaa fuudhe jedhee eegasii intala Arabaa dhiisee amma tana fuudhe osoo roozan na fuudhi jettuun tana fuudhe amma ta fuudhe tuni. Suuraa Sa'idoo isii hojii kaatee fi suuraa Sumayyaa ka duraanii wal bira qabdee suuraa ka duraanii ka Sumayyaa manaa guurii gatii kiyyaaf kan keebichaa fillafiitii taa'uu qabaa jettee akkuma argitan suuraa Sumayyaa gaggaragalchitee mataa gaggaragalchitii takka mataa gaggaragalchitii takka anatu bareedaa takka Sa'idoon na jaalataa Sumayyaa hin jaalatu. Mee suuraa isii wajjin inni ka'ee fi suuraa ana wajji ka'ee ilaalaa akka itti na jaalatu saayyaan kiyya akka itti na jaalatu. Saayyaan kiyya akka itti na jaalatu Sumayyaa jaalataa hin jiru kunosuma inni silkii ilaalaa jira jaalala isiitu quban qabu isiin immoo itti hirkattee giddiin bilbila isaa ilaalaa jirti inni bilbila ilaalaa jira ana immoo laala akka itti na hammatee akka itti na qabatee ana na jaallata ani Sumayyaan jaallatu jechuudha akka yaadisiitti jechuudha. Ana na jaalata malee Sumayyaan jaalatu ana laala akka itti natti marame akka itti maalii kiyya maarree kiyya hin bareedu akkasiin ta'u maarree kiyyatti bareeddullee dhiistullee takkattiin tisani Sumayyaa hin geettanii jechuudha. Jaartiin amma Sa'idoon fuudhu hundisiitu takkattiin Sumayyaa geettu hin jirtu. Ati amma dhuftee tiniini nama hunda caalaa bareeddee Sumayyaa caalaa bareeddee tiniini suuraa Sumayyaa gadi guurtee Sa'idoon gati jetteen ka isii immoo fillafiitii kaatu ana osoo jaarsa duraanii qabaadhee jaarsa kiyya fillafiitii kaayee sitti tola suuraa jaarsa kiyya osoo fillafiitii kaayee jaarsa kiyya ka duraanii amma sitti heerumee jaarsa kiyya ka duraanii immoo fidee tiniin fillafiitii kan kee kaayee sitti tola. Eegasii Sa'idoon natti hin toluu jedheeni anillee akkasuma suuraa Sumayyaa na fillafiitii hin kaayinii suuraa Sumayyaa argu dasnan jedhu natti hin tolu. Kanaafuu kunniin gatamuu qaba. Suuraa eegasii immoo saapiraayizii sii godhe saapiraayiziin isiin goote suuraa ofiitti hojjetee qopheessudha. Akkasumayyaa guurtee gattee ka ofii immoo fillafiitii keettee saapiraayiziin isiin isaa qopheessite kana jechuudha.
Waan nama garramu immoo Sa'iidoon itti tolchee jechuudha. Suuraa isiin sarpiraayizii saayyaa kiyyaa sarpiraayizii addaa wayii sii qopheessee sarpiraayizii addaa sii qopheessee kootu sarpiraayizii ilaali jettee suuraa Sumayyaa daddarbite suuraa ofii sarpiraayizii qopheessitee Sa'iidootti argisiiste jechuudha. Sa'iidoon dhufee suuraa ijoollee xiyyaa suuraa jaartii kiyya kan duraanii fuutee lafatti darbita yoo jedhu kan isiin akkanatti qopheessitee birrii itti baasee tolchee qopheessee akkanatti sarpiraayizii sii godhe ani jettee lafatti gad darbe jechuudha. Cabsee jechuudha suuraa isiin akkasii qopheessitee itti tolchee jechuudha Sa'iidoon. Baga suuraa isii lafatti darbee jechuudha. Isiin Sumayyaa caalchisuufi jechuudha. Sumayyaa caalaa namni na ga'us hin jiru. Ana malee Sumayyaa hin jaalatu. Akkasii jechuu agarsiisa jechi isii. Laala akkasii miti. Rabbi walitti isaan haa deebisu. Haga feetellee toltullee dubartiin hanga ammaa fuudhee keessa tan Sumayyaa geettu hin jirtu. Sumayyaa bichatu garaa jabaatee isatti deebi'uu dide malee Sumayyatu caalaa jechuudha dubartii hanga ammaa. Walaa Aayyuu, walaa Beezaa, walaa Hawwii takkattiin isii Sumayyaan geettu jechuudhaan akka kiyyatti. Isin hoo maal jettan faamilii? Akkasitti akkasiin jirtu jaartii wayii dallattii wayii maarree wayii jetteen jechuun suuraa Sumayyaa kana takka gaggaragalchitii takka hin bareeddu jettii. Mee isinuu laala Sumayyaa bareeda moo isin bareeda? Laa Sumayyaatu bareedaa jechuudha. Akkasitti Sa'iidoon suuraa isiin sarpiraayizii jettee qopheessitee gammaddee Sumayyaa of caalchisuu fi zanaa jettee viidiyoo waraabdee sarpiraayizii saayyaa kiyya jettee itti agarsiiste. Inni immoo jalaa cabsuun saalfachiisee jira jechuudha. Hawwii jaartii afuraffaa tana jechuudha. Akkasii Sa'iidoon tolchite baga suuraa isii jalaa cabsite jechuudha. Suuraan isii jaartii tante ta'a walaatii fi ilmoo kan keessi hin caalu hinumaayyuu. Suuraa kana osoo addaan murtee jamuun keessaa jamuu fi suuraa kee keessaa baaftee Sumayyaa irraa murtee akkam fokkatti akkam bareeddi. Ati ni bareedda isin ni fokkatti ilaalaa. Namni yoo jaarsallee argate yoo jaarsallee jaalate nama dura san qeequu hin barbaachisu jechuudha. Yoo jaartii ofumaa jaartii bareedduu inni yoo siin jedhe jaartii tiyya gaarii jaartiin tiyya ta duraa caaltii osoo inni siin jedhe akkasi osoo inni siin hin jedhin abbaan ofumaa of faarsuun hin taatu. Silaa gisee ammaa kana namni nama faarsu waan hin jirreef namni ofumaa giddiin of faarsaa jechuudha. Haa ta'u osoo namni nama faarsee baay'ee tokko namatti tolaa osoo namni nama hin faarsin immoo of faarsuun immoo giddiin ani akkana ofiin jechuu barbaachisaa jechuudha. Nama gaarii ammallee namni jajuu hin dhabamu bara nama gaarii namni jajuu hin dhabamu maaliif nama of akka abbadu nama kijibaan ofirra eenyu jedhu of jaju maqaa ofii ol guddisu immoo namni hin faarsu jechuudha. Nama dhugamaan dhugatti waan gaarii dalaguu waan gaarii hojjetu namni akkanattu osoo inni hin dubbanne osoo inni hin eeyine iyyuu ni faarsaa jechuudha. Nama waan gaarii hojjetu nama gaarii ta'e akkanattu namni ni faarsaa jechuudha. Maaliif hojii isaatu isa faarsa jechuudha. Yoo namni illee isa faarsuu baate. Kanaaf Sumayyaan akkasii ani bareeddu ani akkasii ani maalii kiyyaa saayyaa kiyyaa jaartiin manatti futtuun jaartii akkamiiti yaa Sa'iidoo. Akkanatuni akkuma feete osoo taate Sumayyaa siin geettu laakiin Sumayyaan garaa jabaattee sitti deebi'uu didde malee takkattiin isiita Sumayyaa geettu hin jirtu jechuudha. Jaartidhaan ta'e gammaa fuute keessa haa ta'u rabbi si halaafisu isiin har'a suuraa Sumayyaa gaggatti boru siyuu gadi baastee gatti jechuudha. Akkanatti siyyuu gaafa barbaadde gadi baastee gatti maaliif Sumayyaa waa'ee Sumayyaa dubbattaa maa Sumayyaa soixaarraa immoo suuraa mana keetta siin jetti. Garuu hin ta'u namni yoo jaartii lammaffaa ta'ellee innuu dhiiseetiin si wajji jiraataa jira isii san dhiiseetiin si wajji jiraataa jira maaliif taasisaa kutee isii eegee jireenya isii wajjin jiraachuu taasisaa kutee ammallee isimatu dide malee. Inni ammallee Sumayyaa inuma barbaada jechuudha. Ijoollee isaatiif isillee inuma barbaada. Garuu anatu bareedaa isiin fokkattuudha ani maarreedha isiin jaalatu isii ananatti maramee suuraa ka'ee isii immoo ittiin maramne maalii waa baay'ee dubbatte isiin
Baga Sa'idoon qorsi godhe hawwi. Baga Sa'idoon suuraa kan keessi jalaa cabse osoo si wajjin leellisee eeyyuwaa suuraa isii sangatee akkasi jedhee kan kee immoo filafiitii kaa'ee ilaale ati hawwiin kan kee akkasi haa ta'u immoo garuu si hin mijoofne haalli si hin mijoofne Sumayyaa caaluu fi osoo akka baduu baatte hawwii jechuudha. Hawwiin suuraa Sumayyaa gadi garagalchitee kan kee ol garagalchitee yookiin tarii birallee akkuma amma ati deemtee osoo Sumayyaa qabu osoo jaartii qabu itti heerumte kana birallee dhuftee osuma ati jirtu dhuftee itti heerumti. Gaafa san sunillee dhuftee suuraa kan kee gadi garagalchitii jechuudha. Zajaan uuma abbaan facaafate haamataa jechuudha. Kanaaf osoo of akka baduu baattee ani maali ani bareedduu Sumayyaan hin bareedduu ana na jaalataa isii hin jaalattu mee ilaalaa suuraa kiyyaaf isii mee ol bira ilaalaa mee ol bira ilaalaa jettee suuraa isii kan sirrii mul'isti jechuudha suuraa Sumayyaati. Sumayyaa qalbii dhabe malee bara Sa'idoon ammallee inni isii jaalata. Isii jaalannaan suuraa isii san fidee mana kaayyataa jechuudha. Namni nama jibbu tokko suuraa isa ta dubartiin biraa dhuftee gattu miti ofii isaatii baasee gataa jechuudha. Maaliif nama kana waan jaalatuuf ammallee fuudhee suuraa san kaayyataa jechuudha. Kanaaf hawwii yookiin boru Sa'idoof Sumayyaa walitti deebi'anii osoo akkana gochuu baatte akkuma inni si jaalatee haadha manaa si godhate kanatti jal'istee wajjin jiraatte suuraa Sumayyaa kana dhiiftee jechuudha. Jaalattullee jibbitullee akkuma inni jedhu sitti himee jira. Ani haadha manaa akka qabuun beektaa osoo beektuu natti heerumtee sitti himee jira jedhee itti himee jechuudha. Kanaaf wanni isiin of akka baddeetiin suuraa Sumayyaa hin bareeddu jettu Sumayyaan dhugaa dubbachuun ni bareeddi wanni takka isirraa nafne hawwiin amma of bareechitee Sumayyaa fokkisuu fi jechuu akkasiititti mataa qabattee ምንድነው አንተ ጤነኛ አይደለም እንዴ እኔ ለፍቼ በብር እየሰራሁ እኔ የሰራው ፎቶ እንዴት እንዲህ ታደርጋለህ ምን ሆንክ ያሳያ ምን ሆንክ jettee mataa qabattee jechuudha sapiraayizii godhuuf manaa baate ofii isiitiifuu sapiraayizii taatee jechuudha. Sa'idoon sapiraayizii isii godhe jechuudha suuraa isiin sapiraayizii gootee qopheessite jalaa cabse jechuudha. Akkasitti qorrisiisattee jechuudha hawwiin. Viidiyoon hawwii fi Sa'idoo jaartii Sa'idoo sadaffaadha moo afuraffaa kana fakkaataa hordoftoota kiyya. Sapiraayizii suuraa isaatiif kan isii qopheessitee fi Sa'idoon immoo akkamitti suuraa ijoollee xiyyaa darbitee gatta jedhee hundi isaatu guurii gati jettee jalaa cabsee jechuudha kan isiin sapiraayizii gootee gammaddee kiyyeen bareedaa kan isiin bareedu jettee qopheessite jalaa gatee Sa'idoon haaluma salphatti sapiraayizii isii godhe jechuudha. Isiin sapiraayizii godhuuf qophooftee dhuftee. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kan irraa kana fakkaataa asumarratti xumuraa. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoon kiyya yoo isinitti tole immoo laayikii yaada keessan koomentii jalatti barreessaa sheer godhaa isiniin jedha. Kan haaroo dhuftan immoo sabskiraayibii godhaa viidiyoo gad dhumaatti daawwachuudhaan akkasii jaartiin Sa'idoo afuraffaan suuraa Sumayyaa jala darbitee hunda isaatu guurii qoshaashatti gatii kiyya malee ka Sumayyaa ammaan booda mana kana keessaa maal godhaa ani jaartii tan ta'eetii Sumayyaan kalaas hin barbaachisu jettee sapiraayizii qopheessite immoo sapiraayizii argattee jechuudha. Egaa kana fakkaataa faamilii kiyyaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay turtii gaarii naaf jiraadhaa isiniin jedha faamilii kiyya.